teenya jalqabaatiin lammiin Eertiraa waggaa 35f Jeenevaa keessa ture gara Itoophiyaatti ari'amuu mala jedhame. Lammii Eertiraa kana ari'uudhaaf xiyyaara keessa galchanii iyyansaan dachii sochoosee jennaan xiyyaarri deemuu ni akka didee himame. Bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin barsiisaan maqaa ijoollee isaa Biltsiginnaa Maddammarii fi Kooriidar jechuudhaan moggaase ijoo dubbii tahan. Hedduun namoota maqaa Biltsiginnaa ijoolleedhaaf moggaasanii hiyyummaa keessa jiraachuun barsiisaa kana nama qaaneessaa jechuun itti qoosaniiru. Bal'inaan dhageessu. Oduu itti aanuun poolisiin magaalaa Finfinnee ammas tiktaakaroota dabalataa 4 hidhaatti guuruun dhaga'ame. Isaan kun warra barsiisaa xiqqeessaniif waldaa seexaanaatti makamaa jechuudhaan uummatatti qoosaniidhaas jedhameera. Gabaasa bal'aa qabna. Oduu biraatiin lammiin Keeniyaa hojiidhaaf Itoophiyaa ture wayita Naayiroobiitti deebi'u jaalallee isaatiin saamamuun biyyattiitti ijoo dubbiite. Haaluma kanaan dargaggeessi hojiidhaaf Itoophiyaa ture kun wayita gara Keeniyaatti deebi'u maallaqa biyyattii shilingii miliyoona 4.3 kaashii akka jaartiin jalaa fudhatte ibsameera. Maaltu uumamee gabaasa guutuu qabna. Oduu teenyaa xumuraatiin immoo imbaasii Hindii biyya Baangilaadesh jiru irratti yaalii miidhaa geessisuu raawwatame. Kun kan dhaga'ame wayita ministeerri muummee Hindii Itoophiyaa turanitti yoo ta'u haleellaa imbaasii kanaa hordofee muddamni cimaan biyyoota lamaan jidduutti dhalateera. Ambasaadarri Baangilaadesh ammoo mootummaa Hindiitiin waamamaniiru. Gabaasa guutuu dhageessuu akkam jirtu daawwattootaaf hordoftootaan Olee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota baay'ee biraa akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaaniin gara gabaasa bal'aatti isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin lammiin Eertiraa waggaa 35f Jeenevaa keessa ture gara Itoophiyaatti ari'amuu mala jedhame. Lammii Eertiraa kana ari'uudhaaf ammoo xiyyaara keessa galchanii iyyansaan dachii sochoosee jennaan xiyyaarri deemuu ni akka didee himame. Haaluma kanaan lammiileen Itoophiyaatii fi Eertiraa biyya alaa jiraatan du'a caalaa biyya galuu akka sodaatan wayita himamu dubbii tana mirkaneessuudhaan abukaattoon Tasfuu Siwiizerlaandi gadhiisanii Afriikaatti galuun mataan isaa du'aan tokkumaa jedhan. Tasfuun kan abbaan isaa hin ibsamne lammii Eertiraa ta'uu isaa kan ibse yoo ta'u umriin isaa ganna 51 ture. Umrii isaa waggaa 16tti osoo Eertiraa walabummaa hin argatin baqatee waggaa 35 fayyama jireenyaa tokko malee Jeenevaa keessa jiraachaa tureera. Dhaamsaa irraa eegalee Tasfuun gara Afriikaa bahaatti akka galuuf ammoo sochiin eegalameera. Ammatti lammiin Eertiraa kun jiddugala tursiisa bulchiinsa Jeenevaa Firaambiyoos jedhamutti hidhamee jira. Waajjirri godaansa kaantoon yookaan ammoo OCPM dhuma baatii hagayyaa keessa biyya ari'uudhaaf nama kana yaalee ture. Garuu xiyyaara keessa Tasfuu erga galchanii booda Tasfuun iyyee mormii guddoo dhageessiseera jedhame. Kana hordofee paayileetiin yookaan balaliisaan xiyyaaraa nama xiyyaara jeequ kana fuudhee hin deemu jechuudhaan akka dide gabaasaaleen biyyattii mirkaneessaniiru. Tasfuun yaada kenneen OCPM maaliif akka gara Itoophiyaatti na erguutti cichinaaf hin galu. Akkuma lammiilee Eertiraa biraa yoon gara baha Afriikaa kana deeme haala hamaatu narra gaha. Ani sodaa keessaan jira jechuun dubbatan. OCPM asiina baasuu qofa barbaada jechuun abbaa murtiitti himaniiru. Gama biraatiin Tasfuun kibxata dheengaddaa mana murtii bulchiinsa sadarkaa tokkoffaa duratti murtii turtii hidhaa isaa ji'a 2 dheereessuu mormaniiru. Abukaattoon isaa Ooriyaannaa Haaldimaan hatattamaan Tasfuun akka hiikamu gaafatan. Gama biraatiin aanga'oonni biyyattii murtii mana murtii eegaa waan jiraniif ammatti biyya ari'amuun Tasfuu yeroodhaaf addaan cituutu dhaga'ame. Tasfuun biyya ari'amuun isaa yeroodhaaf kan addaan cite yoo ta'u manni murtii oliyyannoo yakkaa ajaja ari'amuu mirkaneessuu yookaan ammoo kuffisuu murteessuu isaa hordofeeti. Sababiin isaa Eertiraan lammiilee ishee humnaan deebifaman fudhachuu waan diddeefi jedhame. Kana hordofee aanga'oonni Siwiizerlaandi Tasfuu gara Itoophiyaatti ari'uudhaaf murteessan. Faallaa Eertiraa haala ta'een immoo
Itoophiyaan sanada imalaa tasfuudhaaf kenniteetti. Jilli Itoophiyaa Siwiizerlaandi daawwachaa ture tokko tasfuu akka lammii Itoophiyaa tahetti beekamtii kennaniifii jiru jedhame. Haala tasfuutii fi dhimma mana murtii ilaalchisuudhaan mana murtiitti bakka bu'aan OCPM tasfuun lammummaa isaa Eertiraa ta'uu isaa jila Itoophiyaa sana amansiisuu dhabuu isaa mirkaneessan. Qondaalli kun itti dabaluudhaan hidhamuun tasfuu haga dhuma bara 2026tti haga yeroo murtii dhumaa ari'amuu ga'utti turuu akka danda'u dubbatan. Abukaattoon tasfuu Oriyaannaa Haldimaan gama isaaniitiin nama tokko gara biyya lammummaas ta'ee hayyama jireenyaa hin qabneetii fi walitti dhufeenya dhugaallee hin qabneetti ari'uun seeraan alaa jechuun abukaattoon isaa tasfuu gara Itoophiyaatti ari'uudhaaf sochii godhamaa jiru mormaniiru. Jilli Itoophiyaa maqaa tasfuu qofa gaafatan jechuun dubbata. Abukaattoon tasfuu gama isaaniitiin tasfuun Eertiraatti yoo deebi'es tajaajila biyyaalee isaa miliquu isaa hordofee mootummaan Eertiraa ni himataa jedhan yookaan immoo mootummaan Eertiraa waraana baqatte jechuudhaan ni himataa jedhan. Tasfuun gara mootummaa Abbaa Irree Eertiraatti deebi'uu akka hin feene mirkaneesseera. Bakka tajaajilli waraanaa dirqama ta'ee fi dararaan jiru kanatti namni kun hin deebi'uu jedhan. Walumaa galatti abukaattoon tasfuu Itoophiyaattis ta'ee Eertiraatti nama kana galchuudhaaf sochiin godhamu fudhatama hin qabu jedhan. Dabaluudhaanis Siwiizerlaandi gadhiisanii gara gaanfa Afrikaatti deemuun murtii du'aa tokko jechuun falma abukaattoon nama kana. Dubbiin abukaattoo tasfuu kun waan waggoota dheeraadhaaf dubbatamaa ture kan mirkaneessudha. Lammiileen Eertiraatii fi Itoophiyaa biyya biraa jiraatan yeroo baay'ee biyya isaaniitti galuu jechuun akka du'aatti ilaaluu jedhu warri dhimma kana hordofan. Akka gabaasaaleen Jenevaa irraa bahan mirkaneessanitti tasfuun waggoota 19f araada hamaa kookeenii fi heerooyin waliin rakkachaa kan ture yoo ta'u yeroo ammaa kana yaala bakka bu'iinsaa opioid fudhachaa jira jedhame. Kan nama gaddisiisu garuu wallaansi kun Itoophiyaa yookaan Eertiraa keessatti hin argamu. Tasa namni kun yoo biyya gale yaalii kana adda dhaabee jennaan lubbuun isaa balaarra bu'uu dandeessis jedhameera. Tasfuun hannaa fi yaalii miidhaa geessisuu dabalatee galmee yakkaa hedduu kan qabu yoo ta'u Haldimaan yookaan abukaattoon nama kana yakkoonni kun araada isaa waliin kan wal qabatan ta'uu mirkaneessaniiru. Oduu biraatiin barsiisaan maqaa ijoollee isaa Biltsiginnaa Maddammarii fi Kooriidar jechuudhaan moggaasee ijoo dubbii tahan. Hedduun namoota maqaa Biltsiginnaa ijoolleedhaaf moggaasanii hiyyummaa keessa jiraachuun barsiisaa kana nama qaaneessaa jechuun yoo itti qoosan mul'atan. Haaluma kanaan barsiisaa Ashannaa fi Taaddasaa naannoo jiddugaleessa Itoophiyaa magaalaa Hosaayinaa kan jiraatu yoo ta'u daa'imman argatan hunda maqaa mootummaan jaallatuu fi itti fayyadamuu baasaa fi jiru jedhame. Moggaasni maqaa ijoollee isaa jiraattoota Hosaayinaa qofa utuu hin taane keessummoota ayyaana sabaaf sablammootaaf garas imalan ajabjachisiiseera jedhu miidiyaaleen mootummaa Itoophiyaa. Barsiisaa Ashannaa fi gama isaaniitiin maqaaleen kun seenaadha jechuun ibsu. Kanaafis daa'imman sadii horeef maqaa seenaa arraa eegareetti dabarsu ijoollee isaa sadeeniif moggaasuudhaaf murteesse. Kanaafis Biltsiginnaa Ashannaa fi Maddammar Ashannaa fi Kooriidar Ashannaa fi jechuun maqaa ijoollee isaa waameera. Yookaan ammoo afaan Oromootiin badhaadhina, ida'amuu, kooriidarii jechuudha. Akkuma ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad aangootti dhufaniin hiriirri deeggarsaa addabaabaayii masqalaatti waxabajjii 16/2010 adeemsifamuu kan yaadachiisan barsiisaan kun guyyaadhuma sana waaree booda sa'aatii 10tti daa'imni durbaa ni dhalatte jedhan. Kana hordofee inninis Maddammar jechuudhaan daa'ima isaa kanaaf maqaa moggaase. Haa ta'u malee Maddammar wanti jedhamu kan dhaga'ame onkololeessa bara 2011 ture. Kun tarii dubbiin barsiisaa soba ta'uu agarsiisaa jedhu namoonni dhimmicha yaada kennan. Barsiisaan kun immoo gama isaaniitiin waanan Dr. Abiyyi Ahmadii fi yaadama ida'amuu isaanii jaaladhuufin mucaa koo jalqaba Maddammar jedhee moggaasi jechuun ibsan. Ministeerri muummee Itoophiyaa balaa yeroo sana itti aggaamame irraa oolanii abdii Itoophiyaa waan ta'aniifan yaadannoo seenaaf moggaases jedhan. Ilma lammaffaa isaa immoo kan argate bara 2013 filannoo marsaa 6ffaa Itoophiyaatti adeemsifame bara 2014 wayita mootummaan badhaadhinaa labsamu sana waan ta'eefan Biltsiginnaa jedhee jechuun akkamitti akka Biltsiginnaa moggaases ibsan.
Sababiin isaa badhaadhinni paartii ta'uu caalaa guddinaa fi jijjiirama ta'uu isaa gochaawwan agarsiisaa jiruuf maqaa kana ilma isaatti moggaasuu ibsa barsiisaan kun. Waaqayyo ijoolleedhaan na eebbisuu isaa itti fufeera. Anis ammoo maqaa misoomaatiin ijoollee koo moggaasuu itti fufeera jedha barsiisaan kun. Gama biraatiin akkuma misoomni kooriidarii Finfinnee bara 2015 eegalameen intala isaa waan dhalatteef abdii misoomaatii fi miidhagina magaalaa fuulduratti qabanirraa kan ka'e kooriidarii jechuudhaan intala isaaniis moggaasan. Maqaan ijoollee isaa sadanii waajjira galmeessa ragaalee magaalattiitti galmaa'ee jiraachuullee ragaan ni mul'isa. Moggaasa maqaa ijoollee isaatiin wal qabatee mudannoo isaa AMN'if yoo qoodu namoonni hedduun jijjiiramni mootummaa yoo dhufe maal goota jedhanii gaafachuu kaasa. Galmi qabame hin jijjiiramu kan jedhu barsiisaa Ashannaa fi osoo waan fedhe ta'e maqaa ijoollee isaa akka hin jijjiirre ibsa. Amma umriin ijoollee barsiisaa Ashannaa fi isheen jalqabaa Maddammar waggaa 8, Biltsiginnaan ganna 4, kooriidariin ammoo ganna 2 taateetti. Barsiisaan kun gama biraatiin daa'imni afraffaan dhiheenyatti yoo dhufe gamanumaa maqaa qopheessuu hime. Gabaasa kana hordofee namoonni baay'ee maqaa barsiisaan kun moggaasetti yoo qoosan argaman. Gaazexeessituun Soofumar Miidiyaa takka yaada kenniteen akkas jetti. Yaadimee maqaa mucaa keetii kooriidarii jettee moggaaftee sababa kooriidariitiif manni kee osoo diigame ni cimaa jetti. Namni biraa tokko immoo Biltsiginnaa jettee ijoollee teetiif moggaaftee yeroo hiyyummaan mataadhaa si qoffa'u yaaddeetta jechuun dhimma kanatti qooseera. Osoo dubbannu wayita jijjiiramaa sana yookaan ammoo yeroo tiim Lammaa sana maqaaleen akkasii baratamaa turan. Lammaa, Jawaar, Abiyyi, Milkeessaa Isqeel, Gadduu wanti jedhamu wayita jijjiiramni bara 2018 dhufe ni dhagahamu. Ergasii as facaatii qaamota siyaasaatiif akkasumas ammoo waraana biyyattiitti hammaate hordofee maqaaleen akka Abiyyi, Jawaar, Lammaa fi kanneen kun eessa kutan kan jedhu bal'inaan hin dhagahamu. Oduu biraatiin Poolisiin magaalaa Finfinnee ammaas tiiktaakaroota dabalataa 4 hidhaatti guuruun dhaga'ame. Isaan kun warra barsiisaa xiqqeessaniif waldaa seexaanaatti makamaa jechuun uummatatti qoosanidha jedhame. Haaluma kanaan poolisiin tiiktaakaroota dabalataa 4 miidiyaa hawaasummaa fayyadamuudhaan safuu, duudhaaf kabaja ogummaa dhoowwan jedhe to'achuu beeksiseera. Kanneen hawaasa kabaja dhoowwan ergaawwan aadaaf duudhaa faallaa ta'an facaasan qorachaa akka jiru beeksise. Itoophiyaatti torbaan dabree eegalee poolisiin namoota miidiyaa hawaasummaa keessumaa TikTok irratti qabiyyee dhiyeessina jedhan to'achuu irratti argama. Torbaanota dura tiiktaakaroota 9 kan hidhe mootummaan isaan keessaa garii isaanii gadhiiseera. Addatti ammoo hordoftoota miliyoona 4 ol kan qaban Adoonaayi faa hiikeera. Torbaan kana ammoo tiiktaakaroota haarawaa to'achuu irratti argama. Poolisiin magaalaa Finfinnee ibsa eda baaseen kanneen to'ate keessaa tiiktaakaroota aadaa, duudhaa, amantaa fi naamusa hin madaalleen illuminaantii yookaan ammoo miseensota waldaa seexaanaatiin fakkaadhaa maallaqa baay'ee argattu kan jedhan akka keessatti argaman erem. Kanneen ergaa miseensa illuminaantii ta'a jedhanii dhaaman jedhee shakke Zaharaa Mohammadii fi Fatiyaa Eliyaas warra jedhaman akka ta'e poolisiin ibseera. Poolisiin ibsa isaa keessatti itti fayyadama miidiyaa hawaasummaa hin to'atamne akka dhaabbatu lammiileen gaafataa jiru jedhe. Poolisiin namoota miidiyaa hawaasummaa fayyadamuudhaan ogummaa kabaja dhoowwan to'achuu simeera. Shakkamaan sadaffaa Lataa Darajjee Tarrafaa kan jedhamu yoo ta'u haala ogummaa barsiisummaaf kabaja barsiisotaa xureessuun viidiyoowwan tiiktookii dalaguu itti fufeera jechuun kanaaf to'achuu hime. Shakkamaan afuraffaa ammoo Iddoo Miiliyoon kan jedhamu akka ta'e poolisiin ibseera. Dargaggoon kun tiiktookii fayyadamuudhaan duwidaa ol uffata baafatee saggit fammis jecha karaa irratti hawaasa naasisaa tirii yookaan ammoo sahanii irratti soorata qabatee hawaasa yoon afaan isin kaa'e malee jecha qabiyyee hawaasa naasisu osoo dalaguu to'atameera jechuun ibse. Poolisiin namoota gocha wal fakkaataa dalagan kan fadheeyyuu akka hin obsineef ibseera. Oduu biraatiin lammiin Keeniyaa hojiidhaaf Itoophiyaa ture wayita Naayiroobiitti deebi'u jaalallee isaatiin saamamuun ijoo dubbite. Haaluma kanaan dargaggeessi hojiidhaaf Itoophiyaa ture kun wayita gara Keeniyaatti deebi'u maallaqa biyyattii shilingii miliyoona 4.3 kaashii akka jaartiidhaan saamame ibse.
maqaa isaa kan hin ibsine hordofaan amantaa kiristaanaa kun mudannoo rifaasisaa kana erga waldaa kiristaanaa deemanii booda hubachiisan. Ammatti miidiyaaleen Keeniyaa nama Naayiroobii jechuudhaan maqaa isaa waamuu filataniiru. Dargaggeessi Keeniyaa kun akkaataa itti mana guutuu dhiisee deeme dhabe yeroo yaadatu imimmaan dhangalaasee waan isarra ga'e himata. Jaalalleen isaa osoo isa hin ganin dura akkamitti akka ishee kunuunsaa ture dubbachuudhaan kan eegalu namni Naayiroobii kun jaalalleen isaa murtoo hamaa murteessuudhaan qabeenya isaa fudhachuu hordofee yeroo isaa gubatee fi maallaqa dhabe sana yoo yaadatu of ajjeesuudhaaf illee yaalaa akka ture hima. Kaawuntii Naayiroobii irraa ta'uu kan himu miidhamaan Keeniyaa kun nama jaalala keessatti miidhamee fi jireenyi isaa bade ta'uu imimmaaniin dabaalee himama. Waan isarra gahe kanarraa fayyuudhaaf mana amantaa akka deeme paastaratti kan himu lammiin Keeniyaa kun ani nama hojjetee dafqa isaatiin buluu fi jaalallee qabuun ture jedhama. Dargaggeessi kun yaada kenneen hojiidhaaf Itoophiyaa deemuun koo jaalallee toona saamuu barbaadduuf karaa saaqeeraa jechuun himatee osoo hin saamamin dura maal akka isheef godhe tarreessuu itti fufama. Ani jaalallee tootiif waan hin danda'u hunda waan isheen barbaadde hunda godhaan ture jedhan. Ani gammachuudhaan mucaa ishee mana barumsaa geessuudhaan yeroo tokkotti qarshii 50,000 yookaan shilingii Keeniyaa 50,000 kaffalaa tureera. Mana bareedaa isheef laadheen teessoo barbaaddu, TV inchii 65, firiijii fi waan ishee yaaddu hunda bitee fi biraa deemee jechuun himama. Dargaggeessi kun kana hunda isheef godhee jaalallee isaa meeshaaf qabeenya qabu hunda biratti gatee hojiidhaaf gara Itoophiyaatti kan imale yoo ta'u yeroo Itoophiyaa irraa deebi'u haati manaa isaa mana duwwaa gootee badde. Herrega baankii isaa yookaan akkaawuntii isaarraa maallaqa jiru waan daabboon bitatullee osoo hin hambisiniif battala yoo mana ga'u meeshaan koo hundi akka saamameen hubadhee jedhama. Maallaqa koo, meeshaalee manaa kootii guutuu fi meeshaalee daldalaan ani dhiisee deeme hunda fudhattee baddeetti. Ani hin beekne malee dursitee waan karoorfatte natti fakkaataa jedhu. Keeniyaanichi Itoophiyaa ture kun wayitaan mana koo galu maallaqa biyyattii kaashii shilingii miliyoona 4.3 fudhattee deemteetti jechuun imimmaan buusee dubbatama. Jaalalleen isaa tun isa saamuu hordofee waan godhu kan wallaale dargaggeessi Keeniyaa Itoophiyaa ture kun gara jireenya biraa hamaatti qajeeleerama. Haaluma kanaan jaartii biraa guddoo isa waliin madaalle waliin jaalala eegalem. Jireenya ulfaataa dabarsaa kan jiru lammiin Keeniyaa kun kana jidduutti amma immoo gara alkoolii dhuguutti ceheerama. Oduu teenyaa xumuraatiin imbaasii Hindii biyya Baangilaadesh jiru irratti yaaliin miidhaa geessisuu raawwatame. Kun kan dhaga'ame wayita ministeerri muummee Hindii Itoophiyaa turanitti yoo ta'u haleellaa imbaasii kana hordofee muddamni cimaan biyyoota lamaan jidduutti dhalateera. Waggaa kana guutuu waldhibdee siyaasaa keessa kan jiran Hindiif Baangilaadesh jidduutti ammas dhibdeen jabaatee itti fufuun himame. Waggaa dabre erga ministeerri muummee Baangilaadesh mormitoota biyyattii dheessuudhaan gara Hindiitti baqattee as mootummaan Baangilaadesh kan ammaatii fi uummanni Baangilaadesh ministeera muummee isaanii duraanii isaan ajjeefte Sheek Hasiinaa mootummaan Hindii dabarsee akka kennu gaafachaa turaniiru. Ta'us mootummaan Hindii Sheek Hasiinaa dabarsee kennuu diduu hordofee uummanni biyyattii kaleessa mormii cimaa eegaleen imbaasii Hindii irratti xiyyeeffatee haleellaa raawwachuudhaaf yaaleeraa jedhame. Haaluma kana miidiyaaleen Hindii akka gabaasanitti imbaasiin Hindii Daakaatti argamu garee ijaaraman kan Baangilaadeeshin irratti xiyyeeffatame haleellaa salphaan irratti raawwatameera. Gabaasaaleen Hindii akka jedhanitti mormitoonni ammaa kun isuma adoolessa 2024 mootummaa Hasiinaa kuffisanidha. Mormitoonni kun kaleessa imbaasii Hindii Daakaatti argamu hiriira ba'uudhaan poolisiidhaanis walitti bu'aniiru jedhame. Gareen Baangilaadesh kun roobii kaleessaa ture imbaasii Hindii sana seenuudhaaf yaalii guddaa kan godhe. Wayita hoogganaan Hindii Itoophiyaatti niishaanii badhaafaman faallaa kana guyyoota afran darban haala baratamee hin beekneen doorsisni Hindii fi dippiloomaatota Hindii irratti hammaateeraa jedhu miidiyaaleen Hindii. Dhimma kana hordofee mootummaan Hindii ambasaaddara Baangilaadesh amma Hindiitti argaman waamuudhaan nageenya hojjettoota imbaasiitii fi imbaasii achi jiruu irratti yaaddoo qabu akka ibseef himame.